بديك أبد نم أرف ستتانا وأنمني كأني نمر كي ستانا الدنيا إيستيك يسادم تسنا حتى صوب دي وادا كي تشافسي تتانا حتى وادانا ما بقلت هم الكيسي تتانا إرجع قد وفاس جوي في شيطاني تسنا تسكني دي كتابة تجرا كتابة أمنا تجبر لما ساعتي سديد بيدي بإجراء أني كان بيكو ما الأرجع دي بإلا أنا متش والله إني سا قومي ما الأرجع دي بإلا تجافة تنيتو إندا واقعي أكون هجي مرة واقعي كفردي أك هجي كينيا تفردي بربران واقعي مسوداتي ما سمع جولين بي أربالي جودو تسيلا جنة قلتي شمر بي أربات ترشيني كايوف أقول تكون يودو تجنة قلة ولا أكاكوت تكسي كان كينيا نما تنياتي ملك النما نيانين maatii gargaaru ofii of jajjabeessu ofii keenya hojjennee jijjiiramu kushina namaa keessa jira. Indi akka jannatan magallaanuni shamarri biyya arabaatu abshira. Garuu waan gaarii hojjedhaan hojiinaaf barbaadi maaloo hoddee boontu kaleessas akkasuma jetti maal qabda. Warri dhiiraa hooree warri dhiiraas wallaahi warri dhiiraa konistirakshinii hojjettan Dubaay keessa isin jannata galtu inshaalla. Warri dhiironni Dubaay keessa konistirakshinii hojjettaniif shamarri mana madaamii keessa hojjennu biyya arabaa jannata hingalla jala muraan sinii galee dhiironni Dubaay keessa konistirakshinii hojjechaa jirtan aduu kana keessa fi shamarri mana madaamii keessa teessu jannata nu arganna inshaallah inshaallah biiznillah mee dhugaa taabii tolchaashime hojii kalli walleen barbaada hojii kalli walleen nama baay'ina gaafata lubbuu paaspoortii baafadhuuti ID kee hojjechiifadhu Itoophiyaan jannata galuu jechuudha kaa kan Itoophiyaan beeku nu anammoo laalli iddoon jiruuf waan keessa jirurraa hubadhee nu dubartoonni biyya arabaa jirruu fi dhiironni maammadoonni konistirakshinii hojjetu Dubaay keessa ija toon sukkummatiin galla inshaalla isin garuu waan gaarii hojjedha wal biraa kun qabnu siidaa yeroo tokko garuu qabna maaliif dadhabbii keenya as Dubaay kaa jirramtiire maa sodaa akkamitti galuu marakkanne yoo waaqoosni rakkoo yoo waa dubbanni rakkoo dubartii tokko qulqulluun hin jirtu laa walla Eliyaas dubartiin tokko qulqulluun hin jirtu dhiirrima qulqulloota mini isin qulqulloota mashaalla gaadha jetti daraartuu ati dubara miti dhiiraati mee kootuuti qabsii kee ol qabinu agarsiisi dhiiraati dhugaadhatti dhiirroo qulqulluudha paaspoortii yoo baafatan ID baafachuu danda'u eeyyee achitti nama wal arguu danda'amu ani beeku sanallee haqeen deebine kana macaafa dubbata macaafni dubartiin tokkollee qulqulluun hin jirtu jedhee dubbatee macaafni eessaati meenatti minan dubbifadha dhugaa rabbii indee maal jechuudha macaafa dubbatee dubartiin haadha barobboleetti haadha manaati ilmoodha keef yaani macaafni dubartiin tokkollee qulqulluun hin jirtu ka'edhu tiksiina himi yallaa wallahi kijibdaati Eliyaas garuu jedheeraa gaa'is macaafni dubartiin tokkollee qulqulluun hin jirtu jedhee jira macaafni hayyee akkas taanaan afaan qabachuudha kanas kan duraatii kan durii jedhani Eliyaas durraa taa'e kalas garuu jedhame durumaan moo jedhameera dubartiin tokko qulqulluun hin jirtu jedhee macaafa dhiira keessaa nama tokko argadhee jedhee dubartii keessaa nama tokko hin arganne jedhee obsaan gaafadhu barreessi koomentii.
انصبت مليون يا تابيك مشان ينقل شاشو دوجي تابي قد أجولي كانسليشني قبل قفتي يجودا جولي شمرن كانسليشني قبل قفا سنيو من مدامي تباتي من إجازة جرتتانان نو من مدامي جرتتانان من مدامي تيك أتتها بيرو كرا بيرو مهوجي كان سيقل موتو ما واق أيو هوجي كيتي لقادا كوني وبسا نغافت السنجي بركومنتي برسي بيرو مول سنتي نغافت شو برباد haga taabii kuma shan geessitanitti isin seensisuu walla. Barreessi siin deebisa. Barreeffamaan kaayee siin deebisa. Taabii kuma shan galchaa isin hin galchande. Teessaniin alaalaa jirtanan immoo meekaappiin dibannuun godhanne. Filterii kafiifii godhadhe. Filterii guddaa godhadhe immoo finnisni kun hin dhokatti. Isin galan. Gaaffii keessan jalaa barreeffachuu seenuu barbaadan immoo taaptaap gochuu malee callumattanii as teessanii wal ilaallee faayidaan qabu isinitti haasa'an jira. Isinii dubbachaan jira. Kaansileeshinii gaafachuun barbaadee kaansileeshinii gaafachuun barbaadee infoormeeshinii natti himime. Kaansilee ati dhiira isaa hin gaafatiin kaansile wallaahi kaansileeshinii fudhattee bilaashii kallii wallii taata. Hin gaafatiin okay amma hojiinis hin jiru namni kaampaanoonni garagaraa jechuudha ijoollee kaansileeshinii qabanirra aayidii jijjiiruu didanii jiran. Yoo akka carraa kee argatte malee kaansilee hin fudhatiin. Jabaadhu achuma ciniinnadhu hojjedhu warri hojii dhabdanna dubbisaa Eeliyaas ofiitu Itoophiyaa artamniyaati. Obsaa biroo kaansileeshinii hin fudhatiin. Kottu seenishee. Kaansileeshinii fudhannee baana akkas fudhannee baana faayidaa isiniin qabu. Masih Wayye jirta bareedduu Oromoo. jira galata waaqa akkamii. Akkam nagaa keetii obsaan jedhama Arsirra. Ayyee Masiin jedhama akkuma argitu. Wanti gaafachuu barbaade waan guddaallee miti jetta kaansileeshiniin gaafachuu barbaade. Oomishiin isaa yoo beekne addun ta'ee si gaafadde. Maaliif kaansileeshinii fudhattee baata obsa amma hojiin hin jiru dhufaa jira eessatti baata haadha koo. Yoo bakka achi betta haaluma hojii isaa naannoo bakka naannoo hojii isaa kana ta'uu dide. Maal ta'e hojiin? Hojiin isaa betta akka duraatii miti natti ulfaata. Maalidha? Maal hojjetta konistirakshinii? Konistirakshinii miti lakki kaambaanidha. Inni akkami jechuun haa ulfaatu qaama baatee moo'essa deemtaree biroo. Oomishiin isaa yoo beekte natti himuu dandeessuuti. Ni beeka infoormeeshinii kaansileeshinii fudhattee ba'uu fi infoormeeshinii guddaa sii kennuu hin danda'a. Hin fudhattas rakkoo qabu. Garuu gaafa kaansileeshinii fudhattee baate eessa akka deemtu eessatti akka aayidii hojjechiifattu hojii akkamii akka galtu itti yaaduu qabda dur. Amma namaan nyaa'u sa'aatii kanaa kaansileeshiniin gaafatee asumatti garaa kee jabeeffadhu hojjetettaa. Kan hin jiru hojiin osoo jiraatee okkee fudhadhu bahisiin yoo baate ganaa seeraan ala taataa sirratti lakkaasan booda bakka kalli wallee hojjettaa yoo dhingata akka tasaa gadi baatee qabamtu biyya buutaa jechuudha. Kanarra immoo hojiin xiqqoo aduuma ho'ama ho'i baate malee hojiin natti ulfaatee waan jedhamu jiru dhiirota bara. Nuniyyuu girgiddaa kanatti asiifachi wal buusaa hojjennee jechuudha argitee miti. Harki koo harka hojiitti ilaaltee gaafan asii ka'uu mana nama hojjetu fi nama hojii hin taane beeka akkattu beeka maaliif beekta
akkana mujji kee taate sin beeka har'aa miti ani kaata sordofaa ture yaa hiriyoonni keetis immoo bizin dura biyya kana dhufuu dhufu hiriyoonni kee kana sii dubbananii namni natti jira yaa biyya saniif ergas immoo maatii koota jira sawa saban ka'e dhufe na cancellation fudhatteen bayin wajjin ati hojjettu maa inni garuu obsa yaa wajjin ani hojjedhu betta annoo tokko ture binarii lattabnaa beektaa barri irratti yoo bakka achi beektaa tokko isheen bu'aa laphee kan qaba. Sababa saniif jedhee beektaa barri gurguddaa jiraatu xiqqaatu jira na irratti uffite maashinii keessa galchitu. Yoo immoo ka duraan dursitee fayyaa keetti dursaa mire. Dhugaadha. Gaafan immoo akka namatti itti deeme yoo miidhaan kun natti deebi'uu danda'a amma ammaa yoo natti dhaga'ama waan ta'eef. Sababa kanaaf malee yoo nama hojii dafee hubatti deebi'uu dandeetti waa'ee hojii har'a naaf addisiin jechuudha. Mindaan meeqa? Mindaan ishee xiqqoodha naannoo kuma tokko. Kuma tokko warri kaampaanii kuma tokko na itti Accommodationiin kan isaanii. Accommodationiin kan isaaniiti. Maal isaaniitti mana bichaa nu danda'a. Kira. Maarree sanuma jechuudha nyaanni hoo? Nyaata ofii of dandeenya. Nyaata ofii of dandeessu wifi minaa. Wifi ofii of dandeenya. Inni mana kiraa qofa hin danda'a. Uffannaa kan hojii maal isinii kennamoo isintu birrii keessan baasee bitata? Uffannaa kan hojii isaantu isinii kennamoo isintu birrii keessaniin bitata? Suuraa takka qofa nuu kennanii yoo uffata takka nuu kennanii. Uffata yoo nu uffatu keenyaan jechaadha. Okay, kanaafuu atama erga dhuftee hagamii hagameeka. Erga dhuftee turtii hagameeti. Jaa. Jaa.